tu anul faja sadiyote dangafatama jesha ergate kan komiti anin beku ergade semboda walitti deebina bas kanaafuu namni kamutti gaafatamummaa isii fudhachuun ta'u jechuudha baay'eetti bara walmaa ergade semboda yoo caakote isin kiisaan Argitan rakkoon qabuun taleef biratti qabadha haga gaafa guyyaan sun ga'u achi booda dhufnee sinirraa fudhan nama rakkoo qabu. akkasi Taddaachuu qabdira bada geematti hin jarjarina geemaa midira dubbii addee isaa adda nu baasa michoo yoo maqabalee isin deemtes dhaabbadde jennaan mubaarik yoo bishaan kasaa ta'es himu qaba dhugaa na amana sudaanichatti itti guutee natti fide na amana edha mubaarik maal jedhe jedha ankijiban beeku sudaanicha guutee bilchaataa natti fide na amana siluma ambareera yeroo ulfaan na barbaadu yeroo ulfaan itti mul'adhaan la sudaanidha yeroo ulfooftan na barbaada Suudaan fakkaata sindi jettee jettani jaalala hin dhufe mitiiga akkuma deemtee natti dhufte ummatan dararaniiti deeminarra amaara aan bakka oromoo guddifadhaa ilmoo amaara jaalinsa aannana bituu caalaa nuuree bambarsiya bituu sabboonan qallabaa kennu. Mootifnaa geema boodara nu baallama. Akkana jedhe laan na beellama galatoo. Geema booda nu baallama. Bas. Salaamu alaikum. Geema booda waan waadaa bujii nama eegni afanii si miidiyaa irra jiraame nama kuma afurii dhaggeeffatu jira. Way. Jaalibsa. Ni dhufa geemaan booda. Waadaa haaseen. Waadaa laga gadhiisi talaga irraan jira waan. Maama bayaa maal jedhu? Mee obsi jaane ofumaa reefuun tana maal asii dubbatan isaa carraan nuu kennaaga. Kaameeraa fidi. Dubbadhu maama bayaan. Kaameeraa fidde? Reefuun tana asiin seenee akkan dhaggeeffatattuu miyyoon tana obboleettiin teenya Mubaarik akkas hayyee jedhee jette. Mee yeroo ammaa tana namni kan nama hin goone dhalaan sabana kanaan nama hunda qaqqabatti nama kaanii wajjin qama'aa qilfataa nama kaanii wajjin qaqqabataa mee dubbiin akkasii miti waan laalanii jira jeetan nan fida jedhee qote barreessa nama jalaan nagaltu hin jiru tayyib obboleessa akkanumatti fuutanii maqaa namarran kaayina eessatti beektan miyyoon tun fakkeenyaaf amma achi ture jette asiin ture jette tarin nama hedduu wajjin qilfatu dandeesse bishaan nama hedduu dhuguu dandeesse tokko kana ganaa haakimni bishaan nama hedduu dhaggeeffadhu gaabooti dhaggeeffadhu gaafa kaan isin quban qabdanii yookaan seenaa kana isin hima intalti takka akkam goote gurbaa biraati wajjin ciiftee gurbaa deebitee kabiraati wajjin ciifte amma gaa bishaan gurbaa amma gaa ka gurbaa duraa sana hin fudhanne ka gurbaa boodaa kana fudhate ishiin kam qabdee gurbaa duraa san qabde ka boodaa kana dhiifte isa santu na godhe ani akama geessan hoggaa akama geessanii maraamaran bishaan duraa sun ka boodaa gurbaa boodaa kanaa dhufee dhee kanaan ka boodaa kanaa qabame gurbaan kanaan lallaalame dura mana akamaa geessanii xiinxaloo geessanii maraamaranii asirraa qiicanii asiif achi fuudhanii geessanii ol fana nama hedduu kanaan fiddanii maqaa Mubaarik irratti hin dhiibina. Dhaamsa kooti. Ati baqasaa booda boona inni fudhatta gaatti gaafatamummaa. Gaafatamummaa naaf fudhatu yoo mucaan kun deessee kaate yoo siin deessee mucaan kan koo ta'e maramarame awwaan isin narra keessan hin Dhaggeeffadha. Oke, dhaggeeffadhu Mubaarak akkasii miti. Maama bayaan. Mubaarak musammaa dura nama biraatii wajjin raftee bishaan biraa dhugdee ni beektaa. Aboo ati maalitti beekta? Gaafadhu. Bakka hundatti yoo ati hororte bakka hundatti buna yoo dhugde maalitti beekta? Hayi. Isi gaafadhu waan jirti kunoo. Isi gaafadha. Geema keessa boolitti gubna. Isi gaafadha. Foolee guura gadaamessi ishee kun. Foolee harkisa bakka hudduu dhiirti irraa kaate irratti teessee foolee harkifti gadaamessi
Akka nama garatti baadhateetti baadhata. Foolii harkisan dhalaan gari. Wayi isin hin beektan. Aboo tana gaafa dhugo udduun bakka waan argatu ummanni uffata diratee yaa. Wayi maal jamaama bayaan kun isii gaafadhu dura waa balleessite jedhin. Halo. Onne Mubaarakiif rabbitti jira intaltee karan badde. Halo. Aboo maama bayaan bishaan nama hedduu Waraana dhiitee uwwete jaaba. ni mbekani. Wanta ani arte gagaba kabdini deebiti ko gagaba kabdi waraana uwwete ni mbekani. Wala ni mbekani. Ni mbekani. Kabajaadhaan nabirarra heewwa waccinaadha. Ayyee gaafadhu ati. Doqooroodhaan tallinyi jirti. Ni mara asiin achi mara akkanatti ijarraa hin beekaa ijaabi hottee qabi jennaani hoy. Yalla kaameraa kan itti fuudhu. Halo bolati. Nuti irraa kaasii dubbadhu wallaahi jirta. Halo bolati teenya. Onne himadhu haa. Onne jiru nan sodaadhaan. Mashaan mutaan hun jedha arti mutaan eenyuun akkasii jettee hin beerre malee. Si bakka hundatti. Laa warra hooman jibbaati. Bakka hundatti maaliif buna dhugdaati? Wayi. Ati hogguma maal ta'u bakka hundatti buna dhugdaati qoy. Okay, na dhaga'utti jirtaami. Buna bakka meeqatti dhugde yookaan buna nama meeqa si obaas? Kanan nu arrabu jaa. Abo ani nama buna bakka hundaa. Buna bitti keessa keessa. Hubee. Sheekh Habar Ustaaz Baruu yoo feetan dhugaa baruu yoo feetan ani reebun tanan isin hime. Onne maal taate? Aditti dhalaan jabaa Akka kana keetti nama hunda baruu. akka namatti qaqqabatu eegalte waan ta'eef ana himeetan jira akka nama ustaaza keessanitti akka nama kitaabaatitti akka nama jaalalallee beekutti wallaahi. Dura ini kabdi afaan kana malee qalbii qulqulluu biyyoota amala kana mubaaraki nu beekan nu qabdi mubaaraka amala sii beekan. Nama dadha bakka hunda teessee ciqilfattee nama tokko qaqqabatte hadaraa dubartoota kaan kis godhaa nama tokko irratti asin qabatina please wal keessa hin lallaaqamina rabbiin Bakka wal hin hunda lallaaqina Ustaaz bakka taa'anii hafti yoonni. wallaahi Nuti hin beeknu bar. dhugaadha bakka duuntee surraan gadaame si dhalaatu waan ni harkisa foole Onne obsi ati sin dubbifne onne obsi. Onne obsi ati. Onne obsi. si miti obsi Foole harkisa. ani Onne foole harkisa. amma geema mubaarakkanaaf jecha qarshiidhaan sasaabadhaaf durbaa Onne qaqqabatu obsi. fayyadamma duraa Onne nuti dubbachuu. Onne obsi ati. qoy Onne obsi ati. bona hanga amma duraa Dubbatin onne. eessa hanga garaan guutame erga geemni dhiyaate yaada kana kaasan ishee maal barbaachise yookaan Namatti himatu dhabde. Ustaz rummaan ajila onne jechuun jibbitee isaa rummaan Namatti himatu ajila. dhabde. Namatti himatu dhabde. Rummaan Namatti himatu dhabde. nama itti matu dhabdi har'a eenyutti himattere Arra nutti himatte gaa. Dhagaa wajjin nutti himatte irra. Masulummaan fudhataati ustaz beekan. maa geema dura maa isinitti har'a isin barte moo achi dura isin hin beektu Arra nutu geesti galchine akkuma carraa galchine gaa duraan keessaan nutti uffatee nama hedduu nu barreessaa mina gara nuti waan isi buna hajaa. kaattu oyi bunni kun qullaa ta'eeti moo buna kaattu Kunoo Khaalidoo Finfinnee kana wajji harkee buna kan duwwaa ta'e qoy buna kan Dubbisa kana dubbisa jarraan qaba jarraan qaba kana dubbisa. Meemuuti qabatu jine deega rakka fara buna jarraan. Maamu bayaan Khaalidoo wajji haasa'e. Maamu bayaan Khaalidoo wajji haasa'e. Khaalidoo wajji haasa'e maamu bayaan. Khaalidoo wajji haasa'e. Laal ustaz. Mee Khaalidoo wajji haasa'e.
Poleessa keenya kabajamaa fi jaallatamaa nuti jaalannuutu gartee nuti mubaarak onni irraa jaalannaa nama isa tokkollee hin feenu garuu har'aan tana haqarratti wal dura dhaabbannee egaa akkuma beekamu egaa qollee qoloo kana murriis ni jirti egaa osoo hadhaa illee akka dubbadhaan haqa ilmootu ilma amma fakkeenyaaf intala qulqullii takka atoo amma afoonaa illaa jitti balleessitee jirta maal jennaan bakka hunda takka kophee waa fuutii jetti biyyoon tuni warra harawwee warra dakkariya maqaan siirummaanaan obboleessa keenya kanaan akkuma jarraa walitti dhufanii wal jaalatanii qabsiise anamma akkasii ilmoo goraa qabduuf kana kanaan beeku amma garuu akka inni wal tabbasan ammoo qubaan qabu ammoo akkasiin biyya arabaa deemtee quba qaban akkasiin Somaalee deemtellee quban qabu sigalee kanaafi amma akka taa'etu taa'amte geema gartee geema mubaarakii fi booda masuulummaan ilmoo tanaa niin fudhate sabboonaas niin qaba mubaarakiin gartee niin danda'ate ilmoo isaa masuulufatu intala bikkatti godhee gartee fiizaa duraa itti qiibellee godhee fi tartiibatu boolee mikaa'elii mana godhee fi teessifatu yoo taate masuulummaa waan kanaa fudhatte mubaarakirraa mijiyyoo akkasuu gartee intala noolee teenya takkitti ifi qabnee teenya nu gaafadhu ni dandeessa bakka takkatti Ustaz irraa qabnu mutirra. Hakama geessee da mubaarik irraanaa fudhatama siulummaa maaliif jennaan dirqama maraa tokko falaal akkatti maraa jira. Mubaarakin teeti mooteetiin jira yee muutiin qabadda mubaarakin teeti mooteetiin jira akkatti fudhatan gaafadhu ani muutiin qabadda. Teeti mooteetiin ta'uu baraaqimni teeti mooteetiin baroggaa marame waa yoo sammuu mubee qabee maramarre bishaan mubee furdaa fi bishaan kama hammu mubee ta'eeti fi kan nama biraa ta'e maalitiin beeka dirdiran nama ramaraga wayi. Osan maramarre mubeera. Urdaa ta'ee fi kana maalitiin beeka? Durani no ilmoon teeti moo Gaafita kakak, ilmoo ta'uu fitti amanteeti ilmoo ta'ii takka kun waati mana qiyyaan da'uu jirti jettee maqaa ilmoo ta'uu isaa jalqaba irratti ilmoo ta'uu isaa ilmoo ijaan arguudha. Lammaffaa immoo maraammaruu ilmoo isaa irratti baay'ee heddummaate. Maraammaramte waraqaa iskuruushitii akka ijaan si garsiisa. Mijiyyoo rummaana maraammaramte mammaraa wanandiyoota hospitaala dakkaritti wantatti biyyootti. Yaabbala sun yabaransiifame. Dura mubaarirraa waa waraabaan siisin jedhe. Lammaffaa intala onnee jettu kanarraa waa waraabaan. Wallahi biyyoo durri Babu garaan guutuu bar. Maali? Meeqoo Khaalidoo dhageeffadhu. Maamud baanii. Edaamiyyoon amma dura hin dhalle amma garaa guutuu tana baantan. Ustaaz qoy laal. Tokkoffaa qoy sagaleen dinjirtu sabbuna dhageeffadha. Ustaaza. Ila kana mara wayi mubeen bichaan abuuqee bolas. Qoy ustaaz qoy miira keessaa baay'iti haqa micoo tanaatillee eegii haqa mubaarakillee akkasii dubbadhu balee amma gara mubaarak gortee haqa obbolee teenyaa silaa garri silaa gurmuu qabu karasiit maaliifi haqa silaa dubbatamuu qabu dhiiftee karaa mubaarakii dubbachuu miti amma obboleetiin teenya miidhamtuudha dhalaadha miskiina wanni kun ammoo taatee akka tasaa yoo taate dooguraanis yoo taate jettee haqa isiitillee laaltee fi dubbachuu qabda malee. Akka shariyaa ta'e kaate gara mubaarak loogiin gorini karaa mubaarak gorini. Akkasiin hin ta'u akka shariyaatti. Meeshaa kamarraati. Khaalidoo qoy. Amma maama bayaanii arraba hunda waan hin taane dubbatte bakka hunda waa fuutii akka wanniiti waa hunda fuutii. Lakki arraba hin dubbanne booyi waraabamtu jechuun bar bakka hundaa waraabamaa walitti finnee adda dalaalaan jeeniyar. Intalti wanta namni hundi itti qicu achiin gahini fakkeenyaaf intalti kopheedhaan namni hundi kaataa deemu fakkeenyaaf akkasin jechuun barbaachiftu mubaara musammaa waan kana dalagee. Aboo nama shamarranii waan siifaan na olgachaa siifaan ililli takka darbine firii onne siifaan mirjabduu mubaarakitti saayibaa ta mirga dhala namaa dubbatu siifaan waan ni takka ol darbe. Ifan. Amma obboleettii teenya. Ustaza kana singa onne. Abshire qalbii. Bona baale sifaan naagaji bona baale. Wanne dhugaa keessi baasaa ilmoo teetillee siif gaafannaa abshire yaaduu. Sifaan bagana gaadhu. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu?
عليكم السلام. Nagaa jirtu. Taatee Mubaarak kana Mubaarak hundi girrisaa Mubaarak. Koy onneeti mirgisa siif eegama. Sifaan Qoy onnee sii dhufeen jira. Qoy anatirraa gashaa qoy. koy onneeti. Qoy onnee. Koy onne. Hundaati obsiyoonne. وانا دي ميرا كسابة أنا Sifaan bagana gaan dhuftee Sifaan bagana gaan dhuftee Mubaarak musammaa saahiba kee waggaa dheeraa anaa fi ati saahiba keenya arra garuu immoo mijiyyootan akka malee godheen nu jalaa miliquu barbaade. Mirga shamarranii haa kabajamu eetta mo'aatiis akkuma Muhammad Bayaan akkuma naanaatiisitti isarra gorta. Laakibboo mirgi shamarranii kabajamuu qaba malee maalin takkasii. Akkana kunoo tana barbaana laalla geeffadhu. Shamarranis jala jirtanuu firii onnee jedhaa barreessaa. Mubaarak shakkamaadha. Maalii fi mucattiin kun ulfa ji'a shanii baadhatu. Amanee bar ni amanee bar. Ahaa yakkamaa ta'e maaliin jire? Abbaa hikmaati biyyoon hikmaati. Alalu taatee jirtu hikmaati biyyoon. Yakkamaadha. Meenaa saaga maal seetan ijool? Mubaarak geemiin isaa borii. Geemii isaa booda mucattii kana hin marammarsiisnaa. Waraqaa yoo jiraates. Akkamiin wal bartan jee gaafadhu baadha geeffadhu. Isii gaafadhu ati imma dhuftee mirga dubartoota isii irraa fudhu. Formashiin isii irraa fudhu. Okay, onnee salaamaaleykum. أجندة قد Mee qoyyaa ka Ustaaz Bayaan miira keessaa bayaa xiqqoo naqqeellee ta'a ka Ustaaza kiyya. Yaa akkas. Onnee salaamaaleykum. Onnee Hin namichi garaarra dhagaamaa guddatee dubbattu. Shaba kan qabu. Ah. Onnee muti rafraa. Al takka tokko ulfillee adillee ulfaa hin beeka waan ta'eef hormoonii namaatiifis eegaa nama aarsaa hin aartilleeti. Nama aarsa wallaahi nama aarsa wallaahi. Nama aarsaa hormooniin hin jijjiirama waan ta'eef yeroo siin loltu afoodaan illaa jedhaa fi ramadaan illee dhufee jira. Onnee assalaamu alaikum. Muutii irra jirta habibti. Firii onnee jedhi shamarran maal firii mubaarak. Onnee jaa uummanni kun. Ani masuulummaa mubaarakiif kan maaliin fudhadha maal gaafa dhaqee ulfeessu na mari'atee ulfeesse moo? Onnee hojii. Onnee na wajjin haasa'e. Ani tabaqaa keeti na waliin haasa'e. Akkamitti wal argitanii erga waliin haasa'uu jammartanii guyyaa meeqa torban meeqa ji'a meeqa waggaa meeqa? Sifaanii hojii haasaa jenne bara. Lubbuu sagaleen koo sitti hin dhaga'amu. Anaasi ulfi kun illee nama aarsaa jara na dhiisaa dha. Hormooniidha baraati hormoonii. Koppiliin gora faamilii hundi keessanuu. Taappaaf koppiliin gora. Anaa waliin haasa'e anaa waliin haasa'e. Anaa hoo sagaleen kun jiru maannoo sabboona. Injira sagaleen keessi. Heeni jira tiifaan. Heeni jira. Isii biraan geessu naaf fakkaata. Onneen hin dhageessu keenya ni jira. Onneen hin dhagaan jirtu ati. Ulfi kun illee al takka takka gurrallee nama qabaachanii galee. Hormooniidha baraati. Eeka. Hormooniitu jijjiirama. Walumaa galattu mube daa'imni kan kee ta'u amantee jirtatilleen isa bichaa osoo hin taane kaalidilleen akka ragaatitti yoo daa'imni jeeshan ta'e akkasiin jettu jeeshan ta'e kootii miti boona jeesadi wal arguun keenya tokko lammaffaa immoo yoo haasaa micciiruu barbaaddanii Oromoo dhiiraa durbaan gadi baatanii meeshaan mubaarak cabaadhaa waa tokko hin beeku hin danda'u hin ulfeessu jedhaa turtan.
waan viidiyoo isin viidiyoo barbaadama alattanii kanaafuu ani hin danda'e ulfeessuu miti bira ciisu Kanaaf digeetaa joojii eewwan. yoommoo haasaa ilmoo namaa sirriitti dubbannetti ammoo deema dabarsinee barumtamuu dubbanna. Ifama tarata kaa dubbatu tarata kaa dubbatu. Gaafa geemamaa amma bayaan dubbanna. Bona tarata kanaa dubbatu mee daban. Silaasoo waan kana irraa xumurre. Micoon tun dhaqattee mubaarak jechuu mubaarak akka ta'e as baasu qabdi yookaan maqaa kijiba maqaa wayitii buba jira dubbii sana. No. Amanee jira barbuleessuuf bakka inni amanee. Ogeeffadhu. No. Nama irra qindeessee taa'u ta'uu mala mubaarak irratti dhaabbatame. Injirjirina. Oto gurgui. Dala dur kakachiisanii. Dhageeffadha. Dala kakachiisanii. Mucaa dubartii. Maaliif buufta nama haqaa jaallatu? Dala kakachiisanii. Dala kakachiisanii. Dala haqa jaa nama si deeggaru. Dala kakachiisanii. Hai. Ona carraan kan gamoo jettee gijana nu seenaa softu jettanii carraan qabu jechuudha. Dubartii walii gala naaniif intalattii walaa sofsiisa. Naani dubbadhu ayyeema. Laal dhaggeeffadha ammaan kana. Dubbadhu mee. Laal dhaggeeffadha. Mubeen akka sinin jee haga gaafa geemitti naaniin itti alafu haa fudhattu sinin jee rakkoon qabu amma beedha haadha obboleettiidha waa mara sii jedhee yoon fudhadhes rakkoo miti garuu immoo micattiin kun amma ji'a 3 jettiin akkamittiin ta'an. Laala ki wana. Carraaqee otti oofi garuu fudhatu daawun. Carraaqee itti fufi yaadee itti fufi garuu dubartii jettee na dhiibdan jette. Laa jechuun na dhiibbaa miti yaani haasoma hortanii rakkoomti wal keessaa wacurra akkanumatti seena siraatiin haasoon baay'ee gaariidha. Garuu ati yoo mubaarak laal ati yoo mubaarak waan fedhee bara yoo nama jeesillee ati mubaarakuma daggafta jechuudha. Ilaa yoo malqiyaamaa ani mubaarak deeggaraatiin ture garuu hin deeggaru har'a dhageeffadhu. Haqamti yoo baate naani ilmoon haqaa miti an bakkatti laal duba haraama bar sabboona akkanumatti fuutee waan hin argite hunda mana namatti galchuun kun haraamaan qabu hay bakka kanis laaluu qabnaa beekatu. Gubbaan sirra taa'ee amma gubbaa afaan Oromoon beektu isaati. Yaa ilmoon hin jenne naanaati. Tiyya jee dubbii addan sii baasaa erga walitti dhufne ji'a 3 jee miciyyoon ji'a 5 ulfa qaba jette akkamti kamu baarke yaani moosan dura waliin taane. Kanaafin barbaadamanii jechuu jiranii. Mee bakka baasaa gataayye. Eenyu dubbata isaa? Mucaan kun gaafa dhuftu boona Suudaanii wayii natti fide gabbinaa kaate. Oye mube amma asirratti sabboonaa mubaarakii amma qoosa jira bara. Itti gaafatamummaa nama isii tanaatu hangan geema taphadhu naanaatti naa fudhattu jechuun maal jechuun mubaarak ni qoosa qoosuu jirta. Itti tokkoffaa yoo geema boodillee ta'a itti gaafatamummaa ifumaa fudhatteeti. Obboleessa koo erga deesseen booda aslan Suudaanii wayii natti fide Suudaanicha bira teessu. Dubbanne taanaan waliin beeynu boonaa baalee mubaarak gaafadhuuti haasaa wakatti fufi usaa oguu isin hin jenne maali isin abbootii dhimmaatii mitattaa usaa wal gahi hay abbootiin dhimmaa nu gubba jirti hay wali qabna kabajuuti moo ilatti goono muciyyoon taa'u dadhabdee jirti erga boona ammallee waan boona dhageeffadhu geemaa fi lubbuu namaa tamtu dura miciyyoon biyya Soomaalii jirti waan nyaattu hin qabdu itti guutee biraa deeme amane garuu boona akka heeraa Oromootittis gaafadhu mubaarakan geemni itti beefin obboleesso ani geema boodaaf jinni kana waan jaban fudhu itti fufi. Ila bari sabboona gaafa wal gaafannu mubaarak illeeni wanti xiqqaan ofii asiisan finne haa galatuma mubaarak yeroo hunda keessatti waan hojjete hin kaanne ammallee muciyyoo tanaan walitti dabalamu ilmoon kun garaa isaatti tafu hin kaanne haa ta'u malee geemii booda biratti darbee geema booda gartee waan ilmoo tanaa dubbannaa jedhe haa ta'u muciyyoon tun nasbee qabdi ilmoon kun gartee nasbee qaba dhalatuu danda'a haga gartee geematu dursa moo ilmu nasbee ilmootu darsa amma inni as keessaa naanni itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi jedhe naanni tuttuchuu ulfeesse naanni itti ulfeessin